Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata sadaasa 22 bara 2016 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo sadaasa 13 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Galchuma sannagaya ansooraa haala keettoo du'arraa sanitti waan har'a qabnu keessa Doonaald Tiraamp namichi pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatamkaan ijji lamaan duubatti hojii jalqaba guyyaa 100 keessatti akkuma hojii jalqabeen waan uummataaf hojjatee teessee dubbachuu jira mata oduu har'a qabnu keessaa tokko. Ittaana pirezidaantii Sudaan kibbaa ka turan Riyaak Machaar Afrikaa kibbaarraa gara bakka jiraataa turan Itiyoophiyaatti ennaa deebi'an aangawoonni Itiyoophiyaa akka biyyattiin seenne ofirraa deebisan oduu jedhu dubbii himaan isaanii dhara jedhu oduudhaa boodatti deebina. Manni murtii oliyyannaa Masrii hidhaa umrii guutuu 2 pirezidaantii biyyattii duraanii Mohaammed Moorsii irratti muramee ture keessa kalammataarraa kaasee jira. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Harargee dhiyaa keessatti manni murtii aanaa masalaa ijoollee waggaa 15 dabalee namoota 11 irratti hidhaa waggaa 11f adabbii maallaqaatti mure jedhu jiraattonni aangawaas dubbisnee jirra. Gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara soraatti deebina. Doonaald Tiraamp namni pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatame akkuma hojii jala qabeeni guyyaa 100 keessatti waan uummataa hojjetu labsuutti jira. Waan bulchiinsa Obaamaa durii hojjete akka tokko diigeetiin ofii karoora isaa baafachuuf deemuu jira. Kana keessaa tokko waliigaltee daldala Ameerikaa fi biyyooti naannoo garba Paasifiik jiraatan TPP jedhaniitiin waliigalaniitiin baafatan sun keessa Ameerikaa achi keessa baasuuf deemaa jedha. Akka jecha Tiraampitti daldali akkana kunin Ameerikaa balaa guddaarra buulcha. Bulchiinsi pirezidaantii Obaamaa Ameerikaan biyyoota 12 ta'a akka Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Chiilee, Jaapaan, Maleeshiyaa, Meeksikoo, Niwuziilaand, Peeruu, Singaapoor fi Veetnaam fa'aa dabalataniitiin waliigaluu fi waldaa daldalaa TPP jedhan waliin baafatan. Bulchiinsi Obaamaa daldalii akkana sunin Ameerikaa fi uummatisiitiyyuu bu'aa guddaa buusa nama miliyoon hedduutti hujii irraa argataa jecha mari'achaa bahan. Taatullee koongireesiin irra hin fudhanne. Tiraamp ammoo daldalii Ameerikaa kunin hujiif daldala Ameerikaatuyyuu irra diqqeessa tun waan ittiin hojjechuu malanii mitii jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo waan durii bulchiinsi Obaamaa bulchaa baheen yookaan ammoo ittiin hojjechaa badeegee karooruu fi haaraa baafateetiin uummatatti labsuutti jira. Akka muummeen ministeera Jaapaan Shinzo Abe jedhutti Ameerikaan keessa jiraachuu baannaan daldalii TPP jedhan kunin faayidaa hin qabu. Gamkaaniin ammoo Doonaald Tiraamp gaafa hojii tanaaf dorgomoo deemuu jiru pirezidaantii ta'eetiin filatamee jennaani keessumattuyyuu yoo pirezidaantii ta'eetiin filatame nama na waliin dorgome Hiilarii Kiliintan hojii wanjala gurguddoo isiin hojjetteef hiniisisaa jecha dubbachaa bahe. Akka gorsaan isaa maantan jedhutti Tiraamp dubbii sun amma yaa ofirra dhiise. Eegii ergaa iimeelii Hiilarii Kiliintan dhossaa mootummaa alatti baafti jedhaniin qorachaa bahaniitiin ammatti ittiin hin himannuu jedha. Akka Keelii Koonwaay gorsituun Tiraamp keessumattuu oduu MSNBC irratti jettutti Tiraamp Hiilarii hin himatu. Gaaf Tiraamp akkaan Hiilarii waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgomkaan yoonni maqaa Hiilarii Kiliintan yaamuutiyyuu uummatni Tiraamp deeggaru qabii hidhe jecha ittiin dubbachaa bahe ammatti hojii sun yookaan ammoo ergaa iimeelii suniif waan gargaraatiin ittiin hin himannuu jedhu. Waraanni Iraaqii qarqaarsan itti argate ammallee magaalaa Moosul gama kaabaa ISIS irraa deebifachuuf lolumatti jira. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti gumiin waraan kana baqatteetiin baate akka malee heddataa yaa'uu jirti. Waraanni Iraaqii waraan Kurdish milishoota shi'aatellee itti dabalateetiin Moosul ISIS irraa deebifachuuf ji tokko caalayyuu lola bahe. ISIS magaalaa gugurdoo Iraaqii keessa keessumattuyyuu Mosul keessa baafachuu fi ji tokko caalaa ittiin lola bahane.
loli kun akka jechi tokkummaa mootummootaatti nama 68,550 fi 550 baqachiise kan keessaa 7 dabru qofa nama 14,000tti baqate taatullee akka koreen fannoo diimtuu Iraaq jettutti namni baqateetiin ba'e 85,000 caaluu danda'a. Tokkummaan mootummoota amma kaambii nama 60,000 qubachiisuu danda'u jaaruutti jira jedha. Taatullee laftii bombii fi waan gargaraa waan qabduuf ammatti nama hedduu kaambii bal'isee jaaruu hin dandeenye jedhee dubbachuu jira. Poolisiin Ameerikaa godina Texas magaalaa Chattanoogaa shifeerii otoobiisii mana barumsaa kalee gargalee ijoollee 5 caala keessatti fixe kaan qabaniitiin himachuu jiran. Otoobiisiin ijoollee 35 baatee deemsuun adoo deemu makiinaallee waliin dhoofne mukirratti gargaleetiin lamatti qurxame. Shifeeriin ariifatee oofuun oolu seera malee oofuun ooluu jedhaniitiin shakkiin qabaniitiin himachuutti jiran. Yoo otoobiisiin sun gargal sunitti karaalleen mucucoo hin qabu. Ijoolleen bala sunirra hafan 23 wallaanuunitti jiran. Viidiyoo yoo makiinaan sun gargal kaasanii fi waan gargaraa ragaa gargaraa walitti qabaniitiin qorachuutti jiran. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa nama Ameerikaa Awurooppaa jiruun warri biyya nagadhu keessattuu yoo jilaa ganna haaraa akkana qophaa'uu jiran kanfa balaa hedduu namirra buusuu danda'anii ufee gadhaa jedhee lammii Ameerikaa biyya Awurooppaa jiranit dhaame. Waajjirri kun oduu kalee baas keessattuu guyyaa galataa akka kamis dhufu guyyaa taankisgiivingii jedhan kana jechuun ka ulfeeffachuu fi namni akkan qophii gargaraa jiru irratti warri biyya nagaa dhowwu waan nama balaa namirra buusuu danda'uu fi mirga bitaa of laalladhaa jechatti dhaame. Yoo karaa yaatanillee odeeffannoo biyyattii yaatanii marsa intarneet embaasii Ameerikaa irraa laalladhaa jedha. Waajjirri ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa kunin keessattuuyyuu fuula namni itti gobbatu fuula namni itti hafuuru fudhatu akka bashannana fa'a manneen amantii fa'a fuula namni itti gobbatu hedduuyyuu ufee gadhaa yoo xuyyuur yaabbataniif makiinaa geejjibaa yaabbatanillee ufee gadhaa jechuun itti dhaame. Milishootii islaamummaayyoo hedduu yoo namni akkan walitti gobbatu kan balaa namirra buusanii jedhu warri keessi qorateetiin arge biyyooti akka Faransaay, Jarmanii, Beljeemii fi Tarkii faatillee balaa akkana kanaan yoo hedduu beekaman. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii oliyyannaa Masrii balleessaa hidhaa umrii guutuu pirezidaantii isii ka durii Mohammed Morsiitiin himatan irra dhiiseef Morsiini balleessaa gugurdoo 3 himatan. Mani murtii kun murtii du'aa asiin duratti Morsiin muranillee 7 dabri dhiiseef taatullee balleessaa Morsiin dhossaa mootummaa biyya alaatti gurguratee jedhanii himatanii himannaan sun ammallee jalan deebine. Morsiin bulchoota Masrii jixiqqaa fi biyyi bulchanii eegee hojii irra buusan keessaa tokko. Oduu tana Edward Yeraaninitti Kaayiroon erge namoota dubbisa. السيد محمود عزة إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي من مرتي أولينا كمصري مرتي هدا عمري قوتو لمت مرميكي ساك لمتا الراكاسي إما بساستما غري فلسطينوتا أماس ولين هدا تقبون توري كم مرتي هدا عمري قوتو كون اتمرمي murtiin du'aa Morsii irratti muramee tures 7 dabre keessa manuma murtii kanaan irraa garagalfame. Murtiileen garaagaraa ka Morsii irratti dhiyaatanii turan akkasumas immoo kan gargaartota isaanii waayiloota isaanii irratti dhiyaatanii turanillee akkasuma irraa kaafamanii jiran. Pirezidaantiin Masrii duraanii kuniif aangawoonni waayiloonni isaanii murtiilee lamarraa kaasaman kana ilaalchise irra deebi'anii yakka laalchaaf dhiyaatu jedhamee jira. Pirezidaantichi Masrii duraanii Morsiin bara 2012 masaraa mootummaa isaaniitii alatti hiriira mormii geggeessame irratti kanneen hirmaatan dararuuf hidhuu keessaa qooda qabaachuu isaaniitiif hidhaa waggaa 20 itti muramee ture ilaalchisee garuu waan irraa kaafame hin jiru akkuma raggaa'etti jira. Humna waraanaa Masriitiin waxabajjii 30 bara 2013 eega taayitaarraa fonqolchamanii booda qabamanii hidhaman Morsiin filannoo hiree murteeffannaa yookaan immoo riferendamii uummataa akka filannootti akka geggeessan isaaniif dhiyaate eega fudhachuu didanii booda kan isaan humna waraanaatiin qabamanii hidhaman. Himannaan cimaan humnaa olii kan hundaa ol ta'e kan irratti dhiyaatee ture pirezidaantichi Masrii duraanii kun jechuun Morsiin galmee iccitii mootummaa dhoksaadhaan gara Qaataritti dabarsaa turan ka jedhu ture. Mr. Morsiin hoogganoonni garee Muslim Brotherhood kabiroo biyyattii keessatti seeraan dhorkameef itti gaafatamoo kanneen ta'an kabiroon murtiileen isaan irratti dabarsaman kun hanqina sirna seeraa waan qabaniif manni murtii oliyyannaa murtiilee kana garagalchuunsaa hojii dhumaaqaati jechuudhaan abukaatoon isaanii Abdelmonem Abdel Maksum dubbatanii jiru. Pirezidaanti Siisiin kanneen itti murame kanaaf dhiifama gochuudhaaf aangoo qabu. Oduun ammaaf qabtanam.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ittaana pirezidaantiin Sudaan kibbaa duraanii Riyaak Machaar Afrikaa kibbaarraa ennaa gara Itiyoophiyaatti deebi'an aangawoonni Itiyoophiyaa akka biyyattiin seen ofirraa deebisan gabaasaa jiru dubbiimaan isaanii haalanii jiru. Garee sochii bilisummaa uummata Sudaan kan SPLM irraa madda maqaan hin himaminiin akka jedhametti Mr. Machaar bakka waajirri isaanii ijoon jiru bakka daangaa Itiyoophiyaatti dhiyoo jiru lafa Sudaan kibbaa Paagaak seenuudhaaf yaalan jedhamee jira. Gabaasaa Jeems Bati tujubeetu dhiyeessa. Aangawoonni Itiyoophiyaa Riyaak Machaar Afrikaa kibbaatti akka deebi'an ta'uu baannaan gara Sudaan kibbaatti deebisamuu akka malan itti himamuutu gabaasame. Bakka bu'aan SPLM Miyoon Kuunoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Dr. Machaar karaa Itiyoophiyaa darbuuf achi qubatan malee aangawoonni Itiyoophiyaa biyya akka ba'an qarumatti himnee jedhan. He went to a visit to another country. Went to Ethiopia for a transit, and you know what the transit means. Biyya kabiroo daawwachuuf deemaa turan. Kanaaf aangawoonni Itiyoophiyaa achiin darbaa utuu jiranii biyyattiidhaa akka ba'an itti himne. Sa'aatilee xiqqoo booda kan isaan achii deeman. Kanaaf mootummaan Juubaa kan inni jedhaa jiru olola kabiroodha. Wanta ta'e hin jiru jedhan. Dubbiimaan pirezidantummaa ka Sudaan kibbaa Wayne Week akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa Mr. Machaar qabiyyee Itiyoophiyaatti fayyadamanii waraana oofuuf akkasumas achiin darbanii bakka waajjirri isaanii haadhoon jiru Pagaakiin seenuuf akka yaalan dhugoomfatanii jedhan. Riek Machar is the chairman and commander-in-chief of the SPLA-IO. He is in charge. Riek Machar dura taa'aaf ajajaa waraanaa SPLA-IOti. Itti gaafatamaa waraanaa kan hoogganootaaf qabiyyee SPLA gamasiiti. Kanaaf kan isaan jedhan kun dhugaa miti jedhan. Dhimmi Sudaan kibbaa waan isaan nuffisiiseef mootummoonni Afrikaa tarii Riyaak Machaariin biyya isaanii akka hin seenne dhorkuu danda'u isa jedhuuf dubbiimaan SPLA akka jedhanitti eeyyee Saalvaakiir namoota balleessaa hin qabaanne ka biyyattii ajjeesuun isaan nuffisiiseera. Hoogganoonni Afrikaa kana nuffuu isaanii nan amanaa jedhan. Golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa Riyaak Machaar sochii riphxe loltummaa jalqaban jedhee himachuudhaan wixinee uggura meeshaa waraanaa irra kaa'uuf yaaluusaa laalchisee dubbi himaan kun akka jedhanitti. What had happened in South Sudan, the war was declared by Salva Kiir Mayardit. He declared that in 2013. Wanti Sudaan kibbaa keessatti ta'aa jiru waraanatu Salva Kiiriin labsame. Waraana kana bara 2013 keessa labsaniiru. Deebisanii immoo adoolessa 8 bara 2016 waraana labsan. Kan amma ta'aa jiru namoonni balleessaa hin qabaanne kanneen ajjeefamaa jirantu ofirraa lolaa jiru. Nuti immoo mootummaaf pirezidaantii lammiiwwan biyyattii irratti fuulleffate dura dhaabbachaa jirraa jedhan. Riyaak Machaar bakka amansiisaa duraan turan Afrikaa kibbaatti argamu jedhaniiru. amma immoo gabaasaa lammataatti seenna dhaggeeffatoota keenya kan magaalaa Zayee keessa maadheeffate manni murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC kanneen hundeessaniif hundeeffama murtichaaf kanneen waliigaltee Room Statute jedhamu mallatteessan biyyoonni Afrikaa dhiyeenya kana duraa booda keessaa ba'uu isaaniitiin rakkoon isa mudataa jira jedhama. Raashiyaanis torban kana keessa waliigaltee sana keessa baatee jirti. Filippinsis ittaanuu maltii jedhamee jira. Gabaasaa Henry Rejwell ammas tujubeetu dhiyeessa. Biyyoonni Afrikaa 3 Burundii, Afrikaa kibbaaf Gaambiyaan manni murtii akka qoratu kan addunyaa ICC'n seeraan ala hoogganoota Afrikaa irratti fuulleffata jechuudhaan waggaa kana miseensummaa mana murtichaa keessaa ba'uu ka barbaadan ta'uu beeksisan. Phil Clark Yuunivarsiitii London ka qorannaa Afrikaa irraa akkas jedhu. There's a real concern right across Africa about the meddling of international. Qaamotiin sadarkaa addunyaa dhimma Afrikaa keessa seenuun isaanii guutummaa Afrikaa keessatti yaaddoo uumeeraa jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin torban kana biyya isaanii miseensummaa mana murtichaarraa haqaniiru. Giti isaanii Filiippiin kamisa darbe biyya xiqqoo kan akka keenyaa qofaatu dararamaa jechuudhaan Mooskootti kan aanan ta'uu beeksisan. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroonis akkasuma ICC keessaa ba'uuf karoorfataa innaa jiran kanatti kaan immoo kallattiin ICC waliin hojjetaa jiru jedhan Phil Clark. Countries like Uganda and the Democratic Republic of Congo have in fact seen the ICC. Biyyoonni akka Ugaandaa, Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo ICC faallaa waraana ofiif
kan mormitoota siyaasa isaaniitti itti fayyadamu. Naayijeeriyaanis yakka Bookoo Haraamiin raawwatame akka qoratamu abbaa alangaa ICC waliin mari'ataa jirti jedhan. ICC'n bara 2008 walitti bu'iinsa Raashaaf Joorjiyaa gidduutti uumameen yakka waraanaa raawwatame qorachuuf jecha yeroo jalqabaaf Afriikaadhaa ala qorannaa isa ijoo eegalee jira. Dararaa Afgaanistaan keessatti humnootii Yuunaayitid Isteetsiif Biriteeniin raawwatame illee qorachuu jalqabeera. Kun immoo manni murtichaa Afriikaa qofaa irratti utuu hin taane biyya cimoo addunyaa irratti illee fuulleffannee jirraa jechuuf isa gargaaraa jedhan Clark. Yuunaayitid Isteets miseensa mana murtichaa waan hin ta'iniif garuu himannaan dhiyaatu hojiirra ooluunsaa shakkisiisaadha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti miseensonni hedduun ICC dhiisanii ba'aa waan jiraniif akka waaltaa murtii haqaa addunyaatti ilaalamuuf hin jiru. Amma yeroon galgala keessaa 2:45 ta'ee jira. Asii immoo waareerra daqiiqaa 45 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kiilolee yookaan daagimmoo kunneen durii kanan sinafeera ittiin bohaara. La fofi palmatu namni dasam beene anyo bene matum namni birom beene iko finjalatu e walin kodena e walin jebena e walin kodena e walin jebena gabaabina yerootiin dhiifama gaafanna dhaggeeffattoota keenya kiilolee yookaan daagimmoo kunniin wallee isaatiif guddaa galatoomsanna. Godinaa Harargee dhiyaa keessatti manni murtii aanaa Masalaa kaleessa hidhamtoota 13 irratti mata mataatti adabbii hidhaa waggaa 11f qarshii 2,200 muruusaa jiraattonni dubbataa jiru. Aangawaan bulchiisa aanaas mirkaneessanii jiru. Jiraataan aanaa Masalaa obbo Waariyoo Dhaqqaboo namoonni kun eessa sarraa akka qabaman dubbachuudhaan jaallanneedhaaf ibsuu jalqaban kunooti. Haalli isaa itti qabaman kanneen taasisan guyyaa 15 kan hidhattoonni araddaa aanaa biraatti dhufanii aanaa mataa bal'oo jechuudha. Achirraa eega seenan boodatti dargaggoo nama keessumtuu manguddoo fi kan duratti waraana ciraasa deddeemii ture araddaa zoonii coomaa keessa. Dargaggoo mara ijoollee waggaa 15 ol qabdu guutuu kan waggaa 8 fuudhanii karaa mana hidhaa oofan jechuudha. Yeroo sana asii makalaakaan ni jira, korobittinneen ni jira, poolisiin ni jirti, milishaan argaa ni jira. Wal gargaaranii harbeen irraa waan inni waraana isaan qaban guutuu aanaa masalaa deebi'ee yeroo nama hedduu qaban jechuudha. Isaan kan isaa eegala uummanni kaan amala sifeetaa kan qalla dhaqee dhufee booda jara kun qabame. Eegas booda hanqaa ji'a afurii as tursiisanii san booda amma kalee murteessa kanneen ganama kana karaa mana amala silleessaa Harshallee godina Rabeeldaa Ciraa kujeeru jechuudha. Ji'a afuridha mana amala silleessaa aanaa masalaa keessa. Firri maatiin namoonni isaan beekan dhaqanii dubbisaa turanii? Kana dura dhaqaa dubbisaa turanii haala garuu dhorkaa turan ariyaa turan jechuudha. Mucaa xumura iddaa garummaa masafaraa kana tun qabatee irra baanjaanii. Egaa labsii hatattamaa asmoo dur? Kan duraati. Dhiira bahanii waajjiraalee mootummaa fa'aa diigan jedhanii kasasanii haalaan akka ajaa'ibatti dararaa hamaa ta'e kaasee nama isaan bira dhufu kana kan laala dhufu ni doorsisanii namni fidee kan nama isaan isa kana keessa hiwwatanii ammallee yeroo fincaanii fi kana haalaan gabbiidhaan akka isaan barbaadanii fincaanii waliin baasan jechuudha. Ijoollee umriin isaanii hammamiiti? Mucaa tokko umriin isaa waggaa 15 mana haasina galamsoo fi baddeessa ammallee gaza hunda keessanitti umriin isaa hidhaadhaaf hin geenye deeman haasima murteessee isaan immoo akkasuma waggaa 11tti muranii karaa Harshallee ergan jechuudha. Maqaan isaa eenyudha? Jahuun Abdisalam. Barataa ture? Barataa ture. Barataa kutaa jaha ture. Eessa Masalaa keessaa moo? Aanaa Masalaa Araddaa Coomaa. Inni umriin isaa waggaa 15 hidhaa waggaa 11tti murani. Waa'ee mucaa sanaa maal beektaati? Mucaan ijoolleedhaa hidhamee shinsalatan
Haatena taani abbaa alangaa ta'e abbaatii seeraa doorsisuudhaan afaan qawweetiin murtee kana irra kanan jechuudha. Isin itti amantuu mucaa waggaa 15 ta'uusaa? Sirriitti itti amana. Beektaanii ati? Nin beekee maatii isaatii fi isaas ani jiraata araggaa saniiti waan ta'eef. Warra kaan ittoo hidhaan mamii muran? Walqixa hidhaan isaanii waggaa 11 fi adabbii mallaqa qarshii 2,000. Warri kaan immoo umriin isaanii hammam ta'a? Isaan duruu qeerroodhaa dargaggeeyyiidha. Waggaa 25 kana 25 gadi qaba 8 waliin isaanii. Kalee bakka achirratti haalaan bakka mana murteetti dheekkamanii ragaa cubbuudhaa dabballa wayyaanedhaatiin nama kuma tokko irratti milishaa namsa ragaa bare. Mana murtii aanaa masaraatti. Amma kanarraa ka'e ganama kana ambulaansiin haadha ilmoo deessee hayyamamaa ture garuu isaan ambulaansii dhimma siyaasaatiin oolfatanii jechuudha irraa qarshallee dhaqqachiisan isaan itti fidee jechuudha wanta seenyaa kana. Kalee murteessa kana arraan tana ambulaansiidhaan fe'aniiti hara mana amansiisaa godina Harargee dhihaa magaalaa Ciroo. Qarshallee Ciroo keessan jechuudha. Listii maqaa namaa samii barbaachisa. Tokkoffaan Jaafar Saanijee, lammaffaan Najjaa Sultaan, sadaffaan Jaafar Misbaay, afuraffaan Samadee Mahamud Iroo, shanaffaan Diinee Hamid, jahaffaan Beejoo Mahamud, torbaffaan Adam Ahmad Muhammad, saddeettaffaan Hussein Adam, sagalaffaan Muhammad Rashid, kurnaffaan Muhammad Hussein, kudha tokkoffaan Abduroof Saadiq, kudha lammaffaan Jamaal Mahamad Ibroo fi Jahuun Abdusalaam jedhamu kudha sadaffaan jechuudha. Nama 13. Namoonni ragaa irratti ta'anii kaleessa ba'an nama naannoo sanaati beektu? Milishaa naannoo adda addaa bira walitti fidanii tokko garuu Jamaal Yuuzaa jedhama milishaan isaanii ragaa beekee dabballee mootummaa jechuudha. Nama 13 irratti jechuudha ragaa nama 3 qofa beekatan milishaa. Milishaa 3tu beekee 13 ragaa beeke. Jiraattonni naannoo ba'anii ragaan baane? Jiraattonni naannoo ragaa beeku jiru. Mana murtii kanatti namni argamee dhaga'eera moo qobaama murteessan? Namni argameeti poolisiin korabittinee isaanii makaayyakaan illee milishaa poolisiin isaanii illee ni jirti nama adda turan jechuudha. Maatiin dhaqanii argamaniiru? Warri hidhamtoonni maatii isaanii daajii haalaan gaddanii turanii murteen kun waan isaanii maluu miti murtee kanaa miti wanni kun sarara shorrokeessummaatii miti namni karaa nagaatiin maatii nagaa dhiyeeffate dubbatanii san booda uleedhaan nama wanta godhanii jiran jechuudha. Arraan tana sanirraa kaka'e feesbuuk irratti illee harkanii namaatiin waan kana feesbuuk irra bareesse jedhanii nama hidhaa hidhu jiraarra nama hedduu jedhanii. Oduu isaa ba'ee jedhanii moo? Feesbuuk irratti isinii gallaksisee jedhanii nama Khaalid Mahamud Ibroo jedhamu. Kan waajjira ICT keessa hojjetu waajjira kominikeeshinii jechuudha. Hidhamii turan ammallee mucaa tokko Muumeddiin jedhanii kana dura illee hidhaa turan amma hidhaa bejjaa tokko ammaasii deddeebisan. San qallee dhaqee dhufee ammaasii deddeebisan arraan kana. Ijoolleen hidhaman kun 13 natti jette barattootuma? Barattoonni keessa jira qonnaan bulaan namni jaartii fi ilmoo qabillee namni gurguddallee keessa jira. Biyya kana keessatti Oromoo ta'anii dhalachuun yakkata'u jira amman tana yeroo ammaa labsii amman tana kana fa'aa qabate haalaan doorsisaan akkuma nama raddaa jira jechuudha. Namoota 13 kanarratti kaleessa murtiin kennamuusaa dhugaadhaa kan jedhanii dubbatan bulchaa aanaa masalaa obbo Muhammad Abdurrahamaan turan itti fufanis. Sirriidha. Kanaan dura aanaa masalaa kana keessatti namoonni amma hidhaan itti murtaa'e kun jeequmsa keessatti akkaan hirmaatan qabeenya mootummaadhaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa turan akkuma nama kamittuu seeraa dhiyaatanii ragaan irratti dhufee mirkaneessee karaa sareen jechuudha adabamuu danda'an. Badii isaan raawwatan jettan kun kan labsii yeroo hatattamaan dura miti? San dura. Fakkeenyaaf mucaan Jaahuun Abdusalaam jedhamu umriin isaa 15 jedhu akka seera Itoophiyaatti namni umrii waggaa 15 mana murtiitti dhiyaatee murtiin irratti hin kennamaa? Inni soba. Namni kuni waggaa 21 nama dardara ga'e jechuudha. Namni kuni takkaa'uu seeraaf adabamuudhaaf hin geenye osoo hin ta'in nama gahee waggaa 21 nama guute jechaadha. Kutaa meeqa bara waan beektan qabdu? Kutaa amma inni baratu beekullee baadhu kutaan inni baratu amma 9 ol akka ta'e namoonni naa himanii jiranii waggaa 21 akka inni ta'e mirkanaa'ee yoo barbaachisaa ta'e haadhaa fi abbaan isaanii asuma keessa waan jiraniif isaanirraa mirkaneessuu hin danda'a. Umuriin isaanii waggaa 21 sanii olii haga 30 haga 40 namni geessi gurguddaallee keessa jira jechaadha. Attamitti raga ba'aan tokko nama 3 nama 4 irratti mirkanii ba'uu danda'a. Tokko isaarratti nama 3 oltu ragaa irratti ga'e malee nama tokko nama lama heerri biyya sanaa hin ayyamu barkana. Maal ayyamu? Kanaaf namni ragaa irratti ga'e nama 3 ol ragaadhaan irratti mirkanaa'ee irratti qulqullaa'ee qorataan haga naannoo sanatti deemee haga uummata dubbisee rakkoo isaan miidhaa isaan geessisaa turan warra jeequmsa adda addaa uumaa turan waan ta'eef karaa sirriitiin warra adabame malee kanaan waan deemameef. Namoota ragaa ba'an jedhame sana eessaa argaman?
namoonni ragaa bahee jedhame kun nama jiraataa bakka sadiiti qotee bulaa bakka sadiiti kan isaan saamanii kan isaan qabeenya duraa fudhatanii soolaara jalaa fudhatan reediyoo jalaa fudhatan mana namaa seenanii waan adda addaa namoota saaman namootuma isaan saaman santu dhufe irratti ragaa bahee jechaadha. Nama meeqadha kaleessa kan murtiin irratti ba'ame? Namni kaleessa murtiin irratti kenname gara nama 12 haga 13 hin gaane. Amma manni murtiidhaa kan dabarsee haga waggaa 10 olii kanaafi akkuma seerri mootummaadhaa isaanii hayyametti achitti fixatanii kan ban ta'uu isaati minaalbaata namoota amala gaarii argisiisan gara walitti ilaalamuutiin hin danda'a malee kana alatti kan achumatti manuma to'annaa jalatti kan fidatan ta'uu isaati. Ijoolleen kun kan qabaman akka silanaan jettan yakka labsii hatattamaa dura raawwatameedhaafi garuu kan qabaman labsiin hatattamaa eega labsame boodadha. Lakki duruma qabamaniiti mana murtiitti deddeeganii falmachaadhaa turanii falmii saniin akkasitti manni murtiidhaa kan murtii kanne malee waan tokkollee kan dabsee takkaa'uu mootummaan harka keessa galfatee kan godhamee miti jechuudha. Jalqaba harki isaanii yeroo qabame guyyaa meeqattidha kan mana murtiitti dhiyaatan? Mana murtiitti kan dhiyaatan sa'aatii 24 keessatti kan dhiyaatanii inni murtiidhaa namoota hedduu rakkoo hin qabne haataroodhaan akka isaan deddeegan ala ta'anii akka isaan falmatan godhaa ture namoota immoo yoo asirraa bahanii harkamuun danda'aman jedhamee abbootii alangaatiin kanname immoo isaan sanii akka keessa turan godhameeti sadarkaa kanaan sadarkaa isaa eeggatee kan deematee isaati. Yeroo hidhaa keessa turanitti jechuudha amma guyyaa murtiin kaleessa kennamutti dararaan adda addaa irratti raawwatamaa akka ture wanti mirga dhala namaa cabsu wanti adda addaa inni kun maaliif irra ga'uu danda'e? Inni kun dhugumatti olola diinni kan adda addaatiin oofu yoo ta'e alatti namni takka kan reebamee jiru karaa seeraa fi seera ta'e qofaan deemama jechaadha. Egaa amma magaalaa Masalaa keessa hin jiranii jedhu jiraattonni eessatti geessaman? Dhugaadhaa magaalaa Masalaadhaa nuyi waalibeetiin qabnu akkuma godina keenyatti waalibeetiin kan jiru magaalaa lama keessa tokko jiroo tokko immoo galamsorra jira kanaaf dirqama isaan san gara jirootti geeffamanii achitti to'atamu jechaadha. Ijoolleen kun baay'een isaanii barattoota umriin isaanii ol adeemtoota hidhaa waggaa 11tiin adabuun barnoota isaanii kennuu caalaa yaada sammuu isaanii miidha jettanii yaaddaniisin. Nuyi gara keenyaan badin isaanii oggu tokko qofaa miti marraa tokkorra lamarra sadii gorfamanii gadhiifamanii buna leenjii adda addallee galanii achitti barumsa harkatanii achirraa dhufanii waan kana immoo irraa baratanii irraa dhaabachuu waan hin danda'iniif adabamuun isaanii sirriidha kajuu qabna. Karaa biraatiin barattoota kan jiruu fi barattoota keessa jira dargaggeessi qotee bulaan kana keessas isaanillee hin jiran jechuudha barattoota qofaa miti. Jiraattonni kan natti himan qabxiin kan biraa waajjira kominikeeshinii irraa obbo Khalid Ahmed Ibroo hidhamaniiru jedhu sababiin kenname feesbuukii irratti oduu kana baastan jedhame namni kun maaliif to'annaa jala oolan? Namni kun dhugaadhaa to'annaa jala ooluun isaanii sirriidha. Waan feesbuukitti fayyadamee otoo hin tahin badii adda addaa yakka adda addaa qindeessuu irratti bobbaasuu irratti harka keessaa qabaa ijoollee kana jaaree akka isaan mana namaa tuman akka nama saaman godhaa kan ture isaa waan ta'eef ragaa gahaa waan arganneef to'annaa jala oolchitee jirra jechaadha. Ituu oduu kana facaase jedhamee hin shakkamne maaliif guyyaa murtiin ijoollee kana irratti kennamu qabama reesilaa akkuma warra kaanii duraan qabama? Akka heeraa fi seerri biyyattii jirutti haga ragaan guutuun harkatti qabuun sirriidhaa miti amma immoo ragaa gahaa waan arganneef to'achuun dirqama waan ta'eef to'annee jirra jechuudha. Yoom qabame? Har'a qabame. Egaa maatiin Masalaa keessa taa'ee ijoolleen isaanii cirootti hidhamu taanaan akkamittiin arguu danda'u? Maatiin immoo dhaqanii ilaaluu mirga qabanii namni isaan dhorku tokkollee hin jiru jechuudha. Obbo Mahammad Abdurrahmaan bulchaa aanaa Masalaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya kanneen tolanuu bilbiluu barbaaddan lakkoofsi telefoona keenya gatiitti hin baasne dhaamsa kaa'uu kan ittiin dandeessan 222 225 extensioniin 13. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 9,485 9,755 irratti wixataa gaafa jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu
asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.